Wayya astaghfirullah wallahi Allah machaa'ee barabboo akka nama dhaqee dhugee bakka jiru wallaalee banna salphinaa banna salphinaa banna salphinaa daa'ima nama godha daagandummaan jedhan kun isinii dhiifne kaa shamarran kenna maalesh haganarra tarkaanfachuu hin dandeenyu gandummaa haganarra tarkaanfachuu hin dandeenyu salachee guyyama takkaan asin nu galee wayne reedii takkaa gandummaa reedii takka gandummaa ta'e beeynarra gandummaa ta'e yaani miira keessa galee haasa'e erga haasa'e mootu eegarraa ba'e mootu asitti waan qabe onna qooqqifachiisan haqqisiisuudhaaf fokkataa akka inni ta'e arguu isaa jechuudha. Sila warri amata tokko mulu waa'ee gandummaa haasoftan amata lama sadii ganda tokko haasoftan kuni akkamii isin salachee hin beeku anamma daqiiqaa shan keessatti asin nagalee kokkee kana na jibbisiise. Waan fokkata auzubillahi me tattaragadda hundi keessan warra gandummaa qabdan astaghfirullah alazim fokkataan irraa addunyaa tanarraa fokkataan irraa dubbii gandummaa ta'orra nu badhe abbaan fedhe wal arrabse abbaan fedhe dhiise ammaan achian reediin ka oromooti duraanillee reediin kanuma oromooti har'arrallee ka oromooti because hin fayyadu hedduu miidhaa qaba argee hin jira miidhaa inni qabu simaayyuu sammuun kee nagayaan argattu nama arrabsisi godha namoo nagayaatitti si aarsa ani warroonni amata tokko ji'a shan ji'a jaha gandummaa leellistanii akkamitti akka isin dandeettan isintu beekan hin beeku hangaroo ka mataa kiyyaatti takkaa dubbadheen beeku warra dubbadhee harruma kana fayye mana dhabsiise fokkataadha ammaan achi arsii jechuu kuulloo jechuu jimmaa shawaa harargee maalii ayam oromoo faristi nan baasu ane duraayyuu oromoo faristi malee homuu nan baasu nan dura I am serious nan baasu gandummaan sin hundaan baasu kisaaraa qaba mataa nama dhukkubsa kiniinii raasmitaatii hon bitatin gisii akkasitti ani kan jiru na dhibaaban nama baay'een argaa beekta nama waggaa guutuu umrii isaa tana guutuu gandummaa faarsu inuman argaa sila matani dhukkubeedhaan nama akkasii har'a ofirratti argan mataa na dhukkube takka nama haqqisiisaa itti seenina manachi tokkummaa faarsa yoo isinii ta'uu baate callisaa laala yoo isinii ta'uu baate callisaatuma laala nama yoo wanni wayiillee garaana nyaate calliseetuma laala we don't care maaliif jaalala namaatu caala waan ta'eef keessaa bahudha gandummaa ani sin jammar muudii qabachuuf hin dhufe namoonni tokko tokko hin beekani muudii wanta jedhamu hin beektani ani yooma liivii seenu maal jabeeta takkaame aktivistoota laayivii tana nan duchisiisa dheen seenee karoora godhe dhuguma ammoo akkuma ani jedhe namni lafatti nafne hin dute anamma san hundaayyuu dhiisee jira maalesh warri natti aartan gaa dhiifama warri immoo dhiifamallee hin goonuu maal jettanillee dantaa keessanii rankaa addu'anii an amma garuu ofii kiyyaa amma booda garuu gandummaa leellisu nama gandummaa haasawaa wajjin baay'ee ta'ee deebii itti laatu sa'aatii takkan qabu sa'aatii laal argite warqiidha sa'aatiin nu biratti the time is gold doongoruun yaa waanuma jiru sijjammaran doongoree yoo jiru immoo sodaadhee akkasinitti fakkaannan abbaa barbaadeetti muka cabsaa sodaadhu naatan didda nama dhuunfatetti mukan cabsa dantaa takkan qabu garuu kutaa namaan tokko kutaa kiyyallee faarsuu hin fedhu kutaan oromoo kamituu takkama waan taateef nama dhuunfan dhufe immoo kallattiilleen ta'e feesbuukan naa labu shaklu zaatu laal anatu matarra deeme garte midhoon gar sodaan qabnu duraanuyyuu inii galee taakkasiitii gandummaa kana ofirraa toobadha please anuu toobadhee jira kiniinii itti liqimsee jira kiniinii abiyyii jedhamuun itti liqimse kiniinii abiyyii jedhamu itti liqimsitee nan gandummaa si keessaa bada osoo gandummaa qabaateen silaa oromoo tana bichaa hojjeta tureeyyuu gandummaan qabu waan ta'eef akka ilma namaatti yaada waan ta'eef biyyattii guutuu ija takkaan laala kanaaf gandummaan heexootti dhuguu nama barbaachisa amma heexootti dhugee kiniinii doktor abiy jedhamu tokko faarmaasiidhaa bitadhee liqimsee jennaan abboo nagoomatti bahe kiniinii san liqimsee jennaan oromummaa bicha natti urgaa'e waan takka oromummaa qofaa miti akka Itoophiyaatitti yaaduu jammara nama akka guutuu biyyattitti ilmi namaa ilmuma namaati sinigale kiniinii santu hojjete jechuudha daajeshinii namaa godhu namoonni akka anaa dogongortanii fi namoonni duraanumaa gandummaa keessa jirtan
baay'ee tokko dhiibbaa qaba waan ta'eef waan akkasitti hin deeminaan ofii kiyyaa keessaa bahe sareedha gandummaa jechuun saree nama godha namaa gadi nama godha obboleeyyanii wasi jibbisiisa saahibaa wal si jibbisiisa fireendi janajjantuu wasi jibbisiisa nyaatuma nyaattu kanaa si jibbisiisa gandummaa kana eegalte kanaafuu ani nyaata kiyya dhabuuf fedhu saahibban xiyyaas dhabuuf fedhu kanaafuu reediin ammaa achi ilma Oromooti kutaa kamuu bakka bu'ee hin dubbatu Oromoo bakka bu'ee dubbata waa'ee Oromoo fi Oromummaa irratti nammallee ni qabsaa duuban deebi'uu hin dalagaa garuu waa'ee kutaa namaa naasa'u garuu immoo kutaa namaa keessa rakkoo hin jiraate Oromoo ta'ee bakka bu'ee rakkoo kutaa saniin dubbadha innaa gandummaa mee fajja ijoollee akkanaa gandummaa faarsistu akka wal gorsina warra akkanaa gandummaa keessa seenee ittiin kalaa'inaa safaresi haraqee caalaa nama ajjeesitti rabbi naa nyaatu maali kana haale gisee torbaastoo furullaa jedhama odoo dubbatin haasaa tokko dura gisee torbaastoo furullaa estoo furullaa jedhu fakkaata Sitoo ummata walitti rukutee egaa ummata walitti dhaate ummata walitti dirtee achumaan lixxe ati. ani hirriba na dhoorge marka naaf astagfirullah jedhe hirriba astagfirullah shayxaana qaba beekte wanta raqee caalaa nama macheessa Sheexaana isa subii namarra rafu sanaati. ani toobadhe laki ala alhamdulillahi rabbil alamin amma ilma nagaa ta'e kuno ilma sheekaa taane Dhugaadha wallahi dhugaa dubbachuudhaaf gosiin akka gandummaa nama jibbisiisus nama balleessus nama bareechus hin jiru. Gandummaa yoo faarsite gandummaa yoo lallabde kutaan hundinuu si xireeffata attaa ana won jimmaa faarse jimmaanuu na jibbaa dhufa jechuudha. Na jibba maali mucaan kun jimmaa qofa dubbatee maqaa keenya balleessisiisa kan jedhu hin dhufa. Ati yoo akkuma sana waa'ee arsii qofa dubbatte ummanni arsiillee hundi si jaallatu hundi si jaallatus qixxeensaa si jibba jechuudha waan ati gandummaa lalliftu. Kanaafuu amma hojjennu amma dubbannu keessatti Oromoodhaaf dubbanne eddeen gandummaan ati dubbattus jira la bakki gandummaas hin jira. Gandummaan jedhamu bar sun of ta'uudha waa'ee ganda keetii dubbatuun of ta'uudha suni gandummaan jedhamu gandummaa jechuun bar kutaa namaa arrabsaa kutaa kee faarsuudha beeyte. Gandummaa jechuun akkas namoonni tokko tokko mo'ati fa'i sirba jimmaa dhaggeeffatte gandummaadhe nama si arrabsu jira. Laa kuni gandummaa miti kuni of ta'uudha. Yooti jimmaan keessaa waan akkasii ta'u jettee kaatee feebiu kana baate gandummaa jedhama. Gandummaan sana miti. Gandummaa jechuun jimmaan ol qabee yoon arsii gadi qabe gandummaan akkan. Yoon jimmaan jajee arsii arrabse gandummaan akkasi malee wanti biraa adda. Kanaaf amma dandeenyutti gandummaa kana dhiifnee waan Oromoo tokko godhu waan uummata keenya tokko godhu haasofne baay'ee gaariidha jechuudha. Amma aniifati feesbuuk irra baanee dubbanne uummanni warri jalaa inni ana duuka deemu inni si duuka deemu baay'ee wal fixaan. Wanti garaana nyaatee barnu miti nu warri dubbannu rakkoo hin qabu warra koomentii jala wal lolu garaana nyaate wallahi warra wal dhaadatu warra halbee madaami mana madaami wal qabatee jira ani warra kana garaana nyaate malee anaafsi amma feesbuuk irra wal lolle eegasii gara jalaatiin nagaumaan haasofnu ummanni hin faamne beekte kanaaf jecha atis keessaa waanee ummata nagee haa goonu nagee ani gara kiyyaan nagaa malee ammaanachi waan gadaan dubbadhu. Ammaanachi waan uummata tokko godhu yoo rakkoo dhuunfaa walirraa qabaanne keessaa waan feene wal goona asirratti immoo baanee ijoolleen tokko jiru warri waa hubannoo hin qabne jarri giroo jaraa fi deebiidhuma akkasii deebisuu dhiisuudha. Nuti immoo waa'ee gandummaa kana keessaa baanee nageenya buufne jarri ijoollee keenyallee of baraa nageenya buusaa dhufu jechuudha. Kanaaf walitti buunee gabbaanee nama arrasuu hin qabnu siin jedha. Gandummaan badduudha gandummaa keessaa bahuu barbaachisaadha. Innaa dubbatamu na poosti nama macheessa raqee caalaa waan ati hin feene keessa si galcha beekta. Miira addaa keessa si galcha waa'in akkasii innaa dubbattee daqiiqaa tokko laayivii irraa buutee daqiiqaa tokko geessu innatti gaabbitee waan sana akkasiifan jedhe jettu. Atis waan kana beek maaltu na jechisiise maaltu waan akkasii na dubbachiise jette. Utuu laayiviin fixinu inna keessaa bahuudha kaatu gaabbuu jammarta jechuudha. Kana nu hundinuu hin beekna. Garuu aarii miira keessa naanu galchidhannee jechuu dandeenya qaba. Fakkeenyaaf ana sana gaasa'u kana amma komantii badaa tokko nama na arrabsu nan argachumaanan gara irra baatti seeneeraan. Kana bara moonni guddaan haamilee sittoo akka waan jinnii wayii duuba si tuqu. Kanaafuu
Walii galtee uumoo yaa walii galtee uumnaan jedhaan. waliigaltee humna nuti Oromoon takka nuti ilmaan bani Aadam takka Oromoon maali boo nuti bani Aadam Sirri. ummata bani Aadam ummata Waa meeqatu walitti nu nabii hidhee jira. ummata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walumaa galatti nuti ilmi namaa nama ta'ee erga dhalate tokkoma kan Amaara Yuriisi Tigree jedhi walaa waanuma akkasii kanaan barbaachisu of ta'uun garuu rakkoo miti fakkeenyaaf amma jimma taatee waa'ee jimmaa yoo dubbatte of taate malee gandummaan faattisanii rakkoo jimmaa dubbatu Sirri. rakkoo arsii dubbachuun of ta'uudha malee gandummaan jedhamu gandummaa inni jedhamu kutaa tokko jaalataa kutaa tokko jibbu kutaa tokko ol kaasanii kutaa tokko qabuudha kanaaf ijoolleen immootu yaada dadhabina qabdanii waanuma samoona duraa san laaltanii anallee isallee nama hundaa ijoolleen kennallee ta'e ijoolleen jimmallee ta'e ijoolleen iyya haajaa dogongortanii nama arrabsina fakkaaf inda'uun wanti gandummaa kan akka godhu si godhu koomentii kana bar koomentii kanatu dhaqee gandummatti si galche si aarsee jechuudha. Wallahi dhugaa gad ilaa mucaan Said jedhan kun fa'i akka ganamas galgalas akkas laayibii seenu anuma arrabsa takka maaliif na arrabsa ta'e koomentii isaa barreessee hin beeku. Maaliif jedhee gaafadhee hin beeku laa kunuu ammallee arrabsaa jira. Deebiin maaliif innaa nama si arrabsu madaaltee baate deebi. Kanaaf an nama eenyuun nun arrabsu jechuudha. Gandummaa irratti hin deemu of ta'ee bor eenyutu akkas jedhe amma fakkeenyaaf dheengaddaa waa'ee arsii keessaa luka tileetii malee hin qabnu sana hundayyuu nan barreessiyan keessaa bakka arsii jedhu sana qofa poosti godhe isiin akkas goote eenyuuni makkiyyaa toofik jedhamu furrii jalaa poosti godhe. Sun maaligaa akka narri arsii arrabse fakkeessuu gandaa walitti nama buusuudha. Kanaaf ani kutaa namaan arrabsu atillee kutaa namaan arrabsinii galatoomiin siin jedha. Galatooma akkana tolgorsina nuti ilmaan abbaa takkaatti ijoolleen asiyyaa deemtanillee kuulloo jettan dhiisaa isinitti haafoo waan akkana kuullolleen akkuma nama kamiituu hin dalagatti jedhanii dhiifne bakka. Taara malee kuulloon nu amma jennu tun dalagataa jirti qubaan hin qabdu numatu bilaashatti wal fixa obboleeyyan taane jechuudha duraalee ga'uun hin barbaachisu jaalalaa fi kabajaa kenna wal kolfisiisuu wal tabsiisuu yoo kolfallee barbaadda amma ijoolleen keenya kolfa barbaachi akkatti wal arrabsina fa'aami kolfa adda addaa isiniif hinna waan itti kolfitaniiti tas naannaatan nu isinas naannaan yeroo kamiyyuu garuu gandummaa koomentii alatti gandaa wal qooddanii ati ilma balu ilma akkana ilma akkasii waliin jechuurraa of qusadha maaliif shayxaana waan ta'eef shayxaanni gaarii miti.